السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن خبرجمتو تافي وكرتو يوتيوب channelي أورو برودكشن. إيجا أرلي أكون بيكمو فيديو باي بريدات كويسني كمان نجرا. أجا تمرة سكنتها هنيت نوجترا. أكسمه جارا وروني هاروني جرا يوتيوب channel هنيا دفتة يوجراتن. Please subscribe to ديمتو سنتو ماتي أكنو تاتن خبرجا في جالان gaafa akkasuma jechuudha. Egaa subscribe nu godhaa maaliif wal jajjabeessuun jechuudha. Akka viidiyoo jajjabduu hojjedhee isinii dhufna taasisa waan ta'eef saniifuu subscribe godhaa. Egaa ammaan tana gara viidiyoo keenyatti haa dabarru. Viidiyoo nanarraan tana isinii qabadhee reactioniidha. Egaa reactiona sirba amma ba'ee jira sirba Farhaan suleedha. Farhaan sulee akkuma beekamuga sirba amma inni amma dura baasee jiru sirba bareedaa miliyoona 60 daawwatee amma sirba san caaluu qabatee dhufee deemtanii akka daawwattan isinitti himaa. Akkasuma jechaadha sirba baay'ee namatti toludha. Amma walumaa galatti gara reaction keenyaa dabarru aga xumura qophii keenyatti nu wajji tura. Egaa wanti kana maqaan isaa shukkaree jaa muuziqaan kun shukkare. Okay, oh my god, baabura irratti hojjetame jechaadha. Baabura baay'ee bareedaadha muuziqaan kun. Oh my god. Wallahi muuziqaan akka kanaa inuma hin jiru. Maaliif yoo jette istaayilli isaa lama fakkeenyaaf asirratti yoo ilaalle qamisaa fi hofoo fi haga kopheetti gosa takka jecha gama tokkoon adii gama tokkoon diimaa istaayila addaati jechuudha. Kun istaayila isaati. Viidiyoo isaa taama dura taamatti tokko dura miliyoona 6 oliin daawwatamte san akkanumatti istaayiluma haala kana fakkaatuun hojjete yoo baay'ee namatti tola. He is amazing wallahi, hedduu baay'ee takka namatti tola. Okay. As biratti mataa isaa dhugattuu mataa qalama dibatee bakka ani jiraa miti gaa istaayila adda jira. Maalumaattu si galaafatee jaalalaattu na galaafate. Egaa ishiin jalaa qabdii Ashitaan jechaadha. Wow. Egaa viidiyoon halkan dalagamee jechaadha. Waaliitiin isaa akka baay'ee bareedaa innaa jechaadha. Halkanillee innaa dalagan jechaadha. Waaliitiin isaa baay'ee namatti tolan gartuu akka adda dalagamee jechuun muuziqaan kun. Arrami bubbullee jaalatu bara lakkaawwadhee soonamuun arratiin beekin dho'isaan si jaaladhee osoon hin barayyuu alaala si jaallu dho'ifadhee. Dhugaa jechaadha. Muuziqaan isaa kun baay'ee naa ta'ee jira. Maaliif yoo jette muuziqaa Farhaan kana baay'ee jaaladha. Inni tokkoffaa mootii jaalalaati. Egaa nama hedduu biratti fudhatama qaba.
arrasi baafadhe jaalaltummaan ilaalu marra jaala finditteedha waadama aatinaaf hin beeknen maaliif hin gubadha si baafachuu qiyyaabtu midhaqee naggaltu siriidha eeturra jaaladhu na jibbi sitti bakkeeffadha. Oh my god. Wow. Dhugaa kunis akkuma kaduraanii san caalaa jechaadha. Istaayiliinis viidiyoo kwaaliitiinis san caalaa jechaadha. Kabaniyatiin fuula rabbii dhaabbadhee akkasina hir'uu qaalii kakadhee yaataniin jaalalaan nanitti maradhee naaf hubattee silaa hin sumarkadhee harka baniyatiin fuula rabbii dhaabbadhee akkasina hir'uu qaalii kakadhee akka waliinu qooduun isa kadhee. Anaafisi akka waliin qoodu rabbi kadhadhee. Akka sinaa hiruun qaalii kakadhee. Akka sinaa hiruun qaalii kakadhee. Akka waliin qoodu rabbi kadhee. Akka waliin qoodu rabbi kadhee. Akkasina hiruun qaalii kakadhee akkasina hiruun qaalii kakadhee. Wow. Hatta jechaadha kopheen isaatilleen baay'ee namatti tolte jechaadha. Wallahi. Okay, dhumee jira. Daarektarri Ashitaadha jecha haadha manaa isaati jechaadha. Walaloo fi yeedaloon Farhaan Suleeti. Arrangementii miksiingiin Farhaan Suleeti. Isumaatu hojjete jechuudha. Gitaarri Elemoolii. Kaameraamaniin Boonaa Umarii. Akkasuma editingii Amaanu'eel Mergaati. Kalariin immoo akkuma Vinshin Entertainmentidha. Closing designer Farhaan Sulee. Galanni kan rabbiiti. Wow, baay'ee namatti tolaa jechaadha. Viidiyoon kun akka deetanii miiliyoonaan akka daawwattan isiniin jaa viidiyoo baay'ee namatti tolu waan ta'eef dhaqaatii daawwadhaadhaa. Reakshinii keenya haaraa kana fakkaata. Egaa aga xumuratti nu wajjin turuu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Warroonni haaronni gara YouTube chaanala keenyaa dhuftan yoo